Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo oduun isin dhageessisa. Oromiyaa godinaalee Arsii Lixaa fi Shawaa Bahaatti kaabinoonnii fi waraanni murna PP uummata jumlaan hidhuu fi saamuu itti fufe. Maddeen jiraattota wabeeffachuun akka gabaasanitti godina Arsii Lixaa Onaa Daabbaa ganda Leenca Washaatti kaabinoonnii fi loltoonni sirna bilchiginnaa saamicha, reebichaa fi hidhaan uummata naannichaa irratti gaggeessan hammaatee jira. Humnoonni waraanaa fi ergamtoonni PP kunneen jiraattota naannichaa waraana bilisummaa Oromoof deeggarsa taasistan odeessa laattanii karaatti garsiistan kan jedhuun reebuu, qabeenya irraa saamuu fi garii ammoo mancaasuu bal'inaan itti fufuu jiraattonni dubbatu. Oduma wal fakkaatuun godina Shawaa Bahaa Ona Boosat keessatti waraanni mootummaa uummata badii malee hidhee dararuu akkasumas qabeenya isaanii saamuu fi mancaasuutti jira. Kaabinoonni PP Onichaa uummata hongeen hubame gargaarsa isiniif goona jechuudhaan magaalaa Booletti akka walitti qabamaniif erga waamanii booda namoota 133 hidhaatti guuruutu dhagahame. Lammiileen kunneenis hanga ammaatti hidhaadhuma keessa akka jiran maddeen gabaasaniiru. Jiraataan naannichaa yaada sabaa himaaf laate loltoonni sirnichaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun uummata nagaa hiraarsuun akkaan hammaatee jira jedhu. Alhamdulillah misdubbiin godhamaa jiru. Waa'ee lolaa bira jiran jala sanii wal loluutti nuti amma mootummaa kan ta'eeffate isaanii taanicha nama dararuu ijoollee dargaggeessumaan argan ajjeesuu qofatu miti immoo kan immoo makiinaa keessa godhanii ta'u bakka kaan dhabames hin jira. Horii saamaa jiru jedhe horii namaa horii akkasumatti horii uummanni qabu guutumatti argamuun walitti qabataniituma kaan bitti dhaqatu baay'ee ulfaata ta'e jechuudha bobba'aniituma galuun namni bishaan waraabbateetuma galuun danda'u horii bishaan buufattee galuun dandeessu sirraa fudhatan horuu. Gocha guddaa gaggeeffamaa jira. Inni wanni biraa haafuuti. Solaarii namni manarratti gateetoo ibsatu akka ibsaatti ishiillee jalaa guurratu jechuudha. Humnoonni sirnichaa kunneen tarkaanfii kana kan hidhannoon isaanii wal falmaa jiru waraana bilisummaa Oromoo irratti osoo hin taane lammiilee fayyaaleeyyii irratti fudhataa jiru jechuun dubbatan jiraattonni. Tajaajila amantiitiin waa wal qabatee kennantu jira. Isaan san tokko guuranii warra silaa namni hooggana akka tokkotti hooggana amantiiti salphisanii dabaddabaa maal godhaa qabeenya isaaniitti siruu barbaadan dhaqanii saamaa jedhan. Fakkeenyaaf obboleecha Dinquu Tayyaasaa guddataa baaduu yoo rabbamaa kooyyanii namichi warri suni warra ulfina qabanii warra kabajaa qaban akka warraattis yoo amma inni illee hidhaa jira. Hidhaa qofaa mitiifuu gazabaduu fiduu qabaa maalidhaa kan jedhu jira. Warra abbaa walloo kan jedhamtu jira. Eenyu tokkos eenyu ifaa bulchaa waan lama jaamoo iti isas kun hundi shaniidhaaf isaa garaagdanii shaniidhaaf waa dubbattu isaan gargaartu jedhameeti hidhaatti dararanii maguddoo kaasan akkana uummanni kun argeen beeku seenaa keessattis dhageenyeen beeknu waan akkasiitti jira jechuudha. Uummatuma kana jireenya dhoorguu sitti fakkaata gabaabatti ciftumaadha jechuudha bilginnaadha yookaan immoo bakka gadi bu'uu hojii siyaasaa biyya kanaatti agarsiisa. Gadi bu'uu immoo uummatuma kana dararaa yaamanii waan bobbaafaman fakkaata. Bakka biraatti wanti dhagaa turre dura waan akkana kan amma yaada dhagaa turre malee qe'ee keenyatti yookaan naannoo keenyatti ta'ee agarree hin beeknu. Taa'ee soba malee mootummaan akkaan godhu jechaa ture. Falli tokkoffaani manni keenya kuni rakkinuma keessa jiru kana wal hubatee wal quba qabaayanii quba qabna. Rakkinni kuni soba fakkaatinaa miidiyaa irratti hoggaa dhaga'uudhaan akka uummataatti hoggaa falan kaawwanne boosatitti akkanatti dhaaboru isaan adaamatti darbaa boruu bishooftuunis moojos hundi tokko wal gaheetuma namni kun akkuma amma kun dhabame amma uummanni kun akkuma waan dhabameetti itti ilaaluu dandeessa jechuudha. Duulli lammiilee fayyaaleeyyii irratti gaggeeffamaa jiru kun torbaanota as aanan kana daran hammaate kan jedhan jiraattonni yaada laatan sirna Oromoo diineffatee ajjeesaa hidhaa fi saamichaan hiyyoomsee kiyyoo gabrummaa jala tursuuf dhamaa jirutti xumura gochuuf furmaanni jiru qabsoo bilisummaa Oromoo daran finiinsuudha jedhan. Kaaba Oromiyaa Ona Baateetti loltoonni sirna PP maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun bobbaafaman lammiilee nagaa hidhaatti guuraa jiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo Ona Baateetti loltoonni sirna PP waraana bilisummaa Oromoo woboo balleessuu maqaa jedhuun ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaaniitiin yakkanii hidhaa jiraachuun barameera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhataa jiruun kasaaraa guddaa haguuggataa kan jiran hidhattoonni sirnichaa miidhaa irra gahe kana lammiilee siivilii Oromummaan yakkan irratti haaloo bahuuf gandeen irra naanna'uun jumlaan hidhaatti guuraa jiru. Duula kanaan namoonni hedduun kan hidhaman yoo ta'u ammaaf kan maqaan isaanii nu dhaqqabe Ona Baatee ganda Duwwaa 15 keessaa Ahmad Hussein Idris, Muhammad Umar, Ahmad Abduu Alii fi Sa'id Idris Umar akkasumas ganda Duwwaa 8 Jaldeetii irraa ammoo Hamzaa Arabuu fi Arabuu Muhammad hidhamuun dararamaa akka jiran maddeen ibsaniiru.
Gaazexeessituun FIB Sabboontuu Ahmed humnoota tikaa mootummaatiin hidhamte. Gaazexeessituun TV FIB Sabboontuu Ahmed sababa ammaaf hin beekamneen hidhamuu ishee dhaabbanni TV FIB beeksisee jira. Sabboontuun kaleessa galgala osoo lafa hojiitii baatee gara mana isheetti galaa jirtu poolisoota tika biyyaalessaa lamaan qabamtee gara waajjira poolisii magaalaa Finfinnee Labuu naannoo addaa muuziqaa Safar jedhamutti geeffamuun ishee mirkanaa'eera. TV FIB keessatti sagantaa bashannanaa kan hojjettu gaazexeessituu Sabboontuu Ahmed hanga ammaatti sababa maaliif akka qabamte hin beekamne. Dhaabbanni TV FIB dhimma gaazexeessituu Sabboontuu adda baafatuuf gara buufata poolisii adeemuun gaafatus ajaja qaama oliitiin hidhamte qaamni kunis dhufee fudhata jennee eegaa jirra deebisaa jedhu qofa argachuu eeree dhimmicha xiyyeeffannoon hordofaa kan jiru ta'uus beeksiseera. Odeessa booda nu dhaqqabeen ammoo humnoonni sirna PP gaazexeessituu Sabboontuu Ahmed bakka itti hidhamtee jirtu Finfinnee buufata poolisii Labuu jiru baasanii gara magaalaa Bishooftuu geessuu odeessi arganne ni addeessa. Gaazexeessituun Sabboontuu Ahmed dura TV ONN keessa hojjetaa akka turtes ni beekama. Aangawoonni Itoophiyaa gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa hidhan daddaffiin akka hiikan dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n gaafate. Dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n ibsa caamsaa 24 bara 2022 baaseen aangawoonni mootummaa Itoophiyaa gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa hidhan hunda daddaffiin gadi lakkisuun miseensota pireesii hiraarsuullee akka dhaaban gaafatee jira. Erga caamsaa 19 bara 2022 as mootummaan Itoophiyaa hojjettoota miidiyaa lakkoofsaan 11 ta'an duula seera kabachiisuu jedhuun hidhuus hubachiise. CPJ'tti qindeessituun sagantaa Afrikaa Aanjeelaa Kuintel hidhaan gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa 11 tibbanaa kun Itoophiyaatti tarkaanfii tokko gara fuulduraa 3 ammoo gara boodaatii jedhan. Dabaluunis mootummaan mirga bilisummaa pireesii fi mirga lammiileen maddeen hedduurraa odeessa argachuuf qaban ukkaamsaa jiraachuu hubachiisan. Aangawoonni biyyattii gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa hidhan hundaa himata malee daddaffiin gadi lakkisuudhaan gaazexeessitoonni Itoophiyaa sodaa hidhaa, hacuuccaa fi qabiyyeen hojii isaanii gulaalamuun maleetti hojjechuu qabu jedha CPJ'n. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Booleetti murni PP manneen jireenyaa lammiilee Oromoo diigaa fi qabeenya saamaa jira. Akka odeessa arganneetti olaantummaa murna nafxanyaa mirkaneessuun sirna dulloomaa deebisuuf kan Oromootti duulaa jiru murni PP Oromoota magaalaa Finfinnee keessa jiranitti xiyyeeffatuun hiraarsaa jira. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Boolee ona 12 keessa jiraatanitti humnoota isaa bobbaasuun mana jireenya isaanii irraa diigaa jira. Bulchiinsi magaalattii bifa kamiinuu hubachiisaa fi akeekkachiisa homaatu osoo nuuf hin laatiin manneen keenya nurratti diige kan jedhan jiraattonni manneen diigaman kunneen ammoo kan Oromootaa qofa ta'uun duula sanyummaa irratti qiyyaafate ta'uu nutti agarsiisee jedhaniiru. Manneen jalaa diigamuutti dabalee qabeenyaan mana keessaa qaban duraa mancaafamuu fi humnootuma itti bobbaafaman kanaan saamamuullee ibsani. Finxaaleeyyii Amaaraa fi humnoota sirna durii deebisuuf abjootanitti hirkatee Finfinnee Oromiyaa jalaa baasuun naannoo taasisuuf kan fiigu bilchiginnaan kana mirkaneessuudhaafis Oromootaa fi mallattoolee Oromummaa kan Finfinnee keessa jiran dhabamsiisuu fi mancaasuu akka tooftaatti itti dhimma bahaa jira. Egaan hordoftoota keenya oduun keenya har'aaf qabnu kanuma nu hordofuu keessaniif galatooma.